Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu jajjabaattu isinin jedha kun kan daawwataa jirtan free show dha YouTube channel free show kan duraan beektan sana kanaaf YouTube channel kanaaf namoonni haaraa taatan akkuma beekamu subscribe si jettu kana tuqaati jechuudha maatii keenya taasisanii jenna har'amoo kan isin qaban deemne Musikaan industrii Oromoo artiin Oromoo gara kamitti deemaa hammamtaara maal fakkaataa si baasanii dubbachuu fakkaata akkasumas immoo viidiyoo react tokko kan weellee amma kaleessa bahee kanarra si qabadee yaada react gochuun barbaadeetanii akkuma nama tokkotti jechuudha muuziqaan sun hedduu nama raree baay'ee bareeda walaloon isaa baay'ee bareeda Akka videoon sun itti hojjetan hedduu bareeda clipin guutuun isaa jechuudha baay'ee bareeda jechoonni achi keessaa baba'u guutuun isaa jechuudha jechoota nu ibsanudha kanaaf hundumti keenya video react godhaa rufana akka share goote jechuudha jajjabistan nu qofaa miti muuziqaa afaan Oromoo jechuudha weellee afaan Oromoo Swahili China warroota faranjiitillee react gochuu jalqaban jechuudha jaallataa dhufaniiru jechuudha artii Oromoo kana keessatti maallee kan Boodatti nu harkisaa ture weellee afaan Oromoon ilaallu akkasumas immoo like goonu subscribe goone like goone video kana hedduu ni ilaallu jechuudha kamtu bareeda kamtu badaadha kamtu bareedaadha kan jedhu adda baafne hin beeknu maaliif video sana hin ilaallu garuu warroonni kaan wanta jirri ta'anii akkaataa jirritti guddisan ji'a lama keessa ji'a sadi keessa miliyoona 3 miliyoona 4 kan galan hedduu jiru jechuudha kanaaf akka baay'ina keenyaatiin artiin Oromoo kun ammallee lafa keessa gabbadee jira jechuun danda'ama maaliif nuti baay'inaan eenyuun nu caaludha namoota baay'ina namaatiin jechuudha guddannee heddummaannee hamma nama yaraa tokko dadhabneera hamma ummata yaraa tokko hamma saba yaraa tokko dadhabneera saba yaraa yeroon jiru saba lakkoofsaan xiqqoo jechuudha malee sabni guutuun isaa walqixa ilma namaati kanaafuu jechuudha akkuma baay'ina keenyaa kanaan akka viidiyoo waa'ee artii Oromoo irratti weellee Oromoo ta'es fiilmii afaan Oromoo ta'e hamma onaatti fiilmii afaan Oromoo filas jiran ittiin fakkaatu kanan beeku fiilmii afaan Oromoo ta'e eelaa qofaa kan namatti hamma tokko viidiyoon isaa fi gochoonni isaa namatti tolu garuu weelleen yeroo ammaa kana bahaa dhufeera jechuudha ijoolleen Oromoo irratti hojjetanii jechuudha irratti hojjetanii viidiyoon kun yookaan immoo weelleen kun akka inni bahu shoora guddaa taphataaran jechuudha warroon edit godhanus edit yeroo jedhu kana keessatti nama tokko kaasuun barbaada editara keessatti yookaan immoo viidiyoo sana hojjechuu wanta ta'e viidiyoon gaggaarii hojjechuu keessatti amansiisaa ifa nama yaalloomte jechuudha nama Oromoo qabdu nama cimaa nama yeroo kamittuu jechuudha wantoota hojjetu beeku nama immoo har'a hojjeteen bor hojjeteen baay'ifadhaa osoo hin taane nama yeroo isaa eeggate jechuudha viidiyoo quality bareedaa qabu qabatee deemudha amansiisaa ifa yookaan hiriyaa picture namni wallaan jiru namni kun nama cimaadha nama waa'ee wama Oromoo qofa wama Oromoo ibsu qofa wama Oromoon irraa calaqqisu qofa qabatee yeroo hundumaa dhufa jechuudha dhugaa viidiyoon hojjetu viidiyoo baay'ee jaallatamaadha viidiyoon ana qofaa miti an akka koottiin jaalladha namni amansiisaa hojii amansiisaa ifa jib jireedha yaaduani maaliif hin bareeda sirbaa caaluu irrattis jalqabdanii hoggalaanii biyyaa irraa kaaftanii hamma viidiyoon hojjete darbee laallaas isuma hojjetan fakkaata amma immoo jechuudha kan galaanaa gaaromsaa tokko hojjete abbaa seeraa Isqiyaas Mazammir tokkos kan inni hojjete jira Oromiyaa kan jiru Video sun video inni hojjetu yoo keessa deebitanii achi ilaaltanii video akkamii akka ta'ee fi ijoolleen Oromoo yeroo kana keessatti ta'e yeroo kamittuu jechuudha video akkamii akka hojjechuu danda'anu dandeettii akkamii hammam akka qabanu garuu gargaarsaa fi deeggarsa namaa dhabuurraan kan ka'e ijoolleen kun dhoskamanii jiran jechuudha yeroo ammaa kana garuu hojiin isaanii yeroo achi deebitanii lakkooftanii ilaaltan hojii akkamii akka ta'ee fi editor muuziqaa kamiyyuun ijoollee caalanu ijoollee viidiyoo akkamii hojjechuu danda'an ijoollee artii Oromoo kana guddisuu keessatti gahee guddaa qaban jedhamanii itti gaafatummaa irra kaa'amuu danda'udha jedhan nama furadhuudhaan maaliif nan argaa
hojiin sun hojii akkamii akka ta'e, viidiyoon sun viidiyoo akkamii akka ta'e, yoo fiilmii ta'e fiilmii akkamii akka ta'e, yoo suuraa akkamii fayyadamuu akka ta'e, suuraa akkamii akka irra fayyadaman akka inni fayyadame yeroo kamittuyyuu namni ilaale ija qalbiitiin wallee amansiisaa ifaa hojjetu yoo argitan ija qalbiitiin ilaalaatii wantoota keessaa bareedan malee wantoota keessaa badan tokkollee hin argitan jechuudha. Kun immoo artii Oromoo garamitti deemsa hammam hojjeta hammamitti guddina akkamii akka kennuufii fi addunyaa kanarratti akka beekamu kan godhe nama kana jechuudha. Bakka gara kootiin dhugaa galatoomii ulfaadhuun siin jedha amansiisaa ifaa namni ittiin beeknu hin jiru. Kanaaf namoonni viidiyoon hojjete ilaaluu barbaadan dudduuba deebi'aatii sirbaa Caaluu ilaala. Akkasumas sirba Isqiyaas Mazammir Oromiyaa kan jedhu ilaala. Akkasumas immoo sirba Andu'aalam Gosaa Darbee Laalla kan jedhu ilaaluu dandeessu. Amma immoo jechuudha viidiyoo Galaanaa Gaaromsaa hojjechuu irratti jechuudha shoora guddaas taphateera, gahee guddaas taphateera. Viidiyoon achi keessatti wantoonni achi keessatti qabataman amma fakkeenyaaf barcuma teessoo kana yoo argitan ta'e teessoon kun teessoo aadaa Oromoo keessatti teessoo bakka guddaa qabudha. Viidiyoomti ijoolleen sun ittiin kiliippii sana hojjetan huccuun aadaa sun jechuudha akkaataan tartiiba galuun isaanii jechuudha viidiyoo nama hawwatudha. Kanaaf hamma tokko jechuudha tarkaanfii tokko fuulduratti deemneera garuu tarkaanfii kanaan dura garuu tarkaanfii 100 dudduubatti deemnee jirra. Amma tarkaanfii tokko reef tarkaanfanna malee dura tarkaanfii 100 dudduubatti deemnee jirra. Tarkaanfiin 99 dudduubbeen sun nu hafa jechuudha. Sirba afaan Oromoos ta'e fiilmii afaan Oromoos ta'e wantoota artii afaan Oromoo guddisan keessatti gahee guddaa taphachuudhaaf kun nu hafa jechuudha gabaabumatti. Kanaaf hundumti keessanuu jechuudha namoonni viidiyoo kana ilaalatan viidiyoo kana beekaa ta'an asirra isinii kaa'ee sagalee isaa isinii balleesse viidiyoon isiniifan bana react kanan gochuu barbaadu sirba Galaanaa Gaaromsaa walaloof yeedaloosaa sirbuma YouTube chaanaalii Galaanaa Gaaromsaa irratti kanan darbe maal jedha Saboba uyo galeta emale supenga jananta u Nenchata edala den kodole mota are Namni baka kabe kudibeda nanahare Muki ketina hare sesera tuna Ijole biya goti gugura matamfura enyutu enyuna le malir bunga badura Oto birbirse jiru maltu farsa mitire anin beeku guddanga ba Afrika Oromoo ko mitire Oromiyaa mitire sirna gadaa mitire Oromummaa mitire gadaa fi dhugaadha kallachi keenya Jibuu fi safuudha kabajni keenya gadaa malee Farsinu gado, nubambula, nkabnu mado. Nangalam jenu namni osongenye, falan argatu namni valombe. Nanyartune, minna ugonka, duga irra, maltuna dorka. Esatti kube namni duga bude, galgalan tolu namni sobabdu. Kudan okse, kudan numa gorse Imadina nani fugu gitti dabse Obsi danga darbu kaba Arki boku kabe bodes numa kaba Natu sibata situ obdadaba Oksu fi doksu kodabu masete Oksu fi doksu kodabu masete Ni bekti ngarang kosa kana gote Sibila tukara, uga
dhugaan namaas galgala gala hadhaaba cabsaa inni karaa beeku haqatti hin gafuu namni haqqii beeku sangaan usnaan iyyite qaccee beekaa ribnaa yaadatti dawwee eenyutu naa bubbuttaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira maaf na nyaaru kanarra maala naara si hinaaru kanarra maala bo'aa hin bo'u kanarra yoo jiraanne birraa walagarra yoo jabaanne birraa walagarra yoo waltaane ulee walagarra yoo jiraanne birraa walagarra yoo waltaane ulee walagarra walagarra garra walagarra garra walagarree birraa walii sarbuu bir walagarra garra walagarra garra walagarree birraa walii sarbuu bir walagarra garra walagarra garra walagarree birraa walii sarbuu bir walagarra garra walagarra garra walagarra garra walagarra garra birraa walagarra garra Ya jole kan jenne nole ya jole kan jenne nole ya jole ammas na vole gada male farsinu gado nu bambulla inkamnu mado nangalam jeno namni osongenye kalan argatu namni balombe anyartulle inna ugonka uga irra maltona dorka esatti kubee namni dhugaaf guude galgalaan toluu namni sobaaf duude lugaan qattiisa tiratti akka argeen deemtuu garaadha filatti gaafa ol baatu tulluudha mul'atti gowwaan oseen karra cufa namni kufuu hawwee teessumatti kufa garaa kuteessatti dukkanni ni ifa obsuu fi dhoksuu koodabuma seete ni beekti garaan koosa kana goote sibiilatu qara dhugaan namaa galgala gala hadhaaba cabsaa inni karaa beeku haqatti hin gafuu namni haqqii beeku sangaan usnaan iyyite qaccee beekaa ribnaa yaadatti dawwee eenyutu naa bubbuttaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira gaafa dhiiraa lubbuun dabartu eessa baashii silas du'a naftu gaafa giitii lubbuun dabartu eega jaaduu lubbuun nama rartu eega dhiiraa lubbuun nama rartu gaafa giitii lubbuun dabartu gaafa gootaa lubbuun nama rartu gaaf dhugaaqee lubbuun dabartu walagarraa garraa walagarraa garra walagarree birraa walii sarbuu bir walagarraa garraa walagarraa garra walagarree birraa walii sarbuu birra walagarraa garraa walagarraa garra walagarree birraa walii sarbuu bir walagarraa garraa walagarraa garra walagarraa garraa walagarraa garra birraa walagarraa garra kaasa The Weeknd yookaan Abel Tasfaayee jechuu namni hin beekne namni baay'een beekuu dhiisuu danda'a. Abel Tasfaayee lammummaa Kaanaadaa qaba. Warra ollaa keenyaatti ta'ee hin beeku. YouTube channel The Weeknd yoo dhaqxanii argitan jechuudha miliyoona 24 tuqa wayiiti. YouTube channel himtu isaa jechuudha. Engadda 2020 jechuun 2020 best video award jechuudha isatu moote jechuudha jira Asher 50 Cent jira kaan hunda moote jechuudha badhaasa 10
walirratti jechuudha badhaasa 10 fudhachuudhaan yeroo tokkichatti badhaasa 10 fudhachuudhaan riikardii qabatee jechuudha. Namni kun nama Itoophiyaati jechuudha. Riikardii qabatee sadarkaa top 10 keessa galee jiru tokko hanga 5 shanaffaa irratti argama jechuudha. Jara 50 Cent, jara Asher, jara Kaam tartiibatti galchee jechuudha. Jara akkasii keessa galee jechuudha. Shanaffaa irra jira jechuudha namni kun. Akkamitti viidiyoo bareedaa hojjechuudhaan, viidiyoo bareedaa hojjetee uummataaf dhiyeessuudhaan, viidiyoo babbareedaa kana jechuudha. Kwaalitii isaa eeggate guutuu isaa gabbaasee akkasitti mo'atee jechuudha. Yeroo tokkichatti badhaasa 10 fudhachuu jechuun badhaasa 10 immoo biyya keenyatti miti yookaan asitti miti bakka hin jiru kan biyya Kaanaadaatti Ameerikaa keessatti jechuudha. Kan inni fudhatee akkasiin mo'ate jechuudha. The Weeknd Abel Tasfaayee. Kanaaf artistoonni Oromoo akkana guddatanii beekamuu qabu yaada jedhuun qabaan.